السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانل لقا حليمة أورو تو ويلكم شمارك بنهم دكيس على بيكيس هادك قد سونجن بقى جراتنا وردفتوتا كيا تك قد أمانتي كتا غندا سونجن هنتم تكيسانو وردفتوتا كيا ورون جلق أبرا هنگا أمان وردفتن غلطو مغران كيسان دچاهاتو أمالي لايك شير بچون دكتنا سننجدا ammallee akkuma duraanitti jabeessa itti fufaa warroonni haarawaa taatan immoo weelkam bagagama yuutuub chaanal kiyyaa nagaan dhuftan isiniin jedhee jira. Maatii yuutuub chaanala kana ta'uun laayik sheer gochuun dagatina isiniin jedha. Egaa akkuma asirra argitan kana waa'ee naafitiif waa'ee kadiirii maashaallah tabaarakallah mabruuk mabruuk waaw naafii baga nagaan gama jaarsa keetii dhuftee baga rabbiin kadiirii waliin si ga'e. إن شاء الله ربي آدم راد جيسان هاقوتو حوين كينا اللي كانوا علمنا ما غرغر باي أصول جالتو غرغر باي جراتشوني ألفاتا إسين يرو غرغر باتا نرى أصول جالتاني نمن أصول جبه لايفي غبرتي والجالالان كولفان تبان ولين اندبرزو جالالان كولفان تبان دبرسيتاني يجو أجزي هندا أصما والجالتان غرغر باساني ربين أما بودا غرغر سنباسيني وجين جراتو dullummaa wajjin dulloomuu hanga isa dhumaa wajjin jiraachuu jechuudha. Haga rabbiin du'a malee homaanuu gargar isin hin baasin jechuudha. Ilmi namaa hanga addunyaa tanarra jiraatu jaalalaa wajjin jiraate tola. Akkasii osoo wal jaalattan rabbi namaa achi gargar isin hin baasini. Hamtu jidduu keessanii haa qabu, jaalalli jidduu keessanitti haa magartu. Baga wal argattanii, baga wal geettanii, waaw maashaallah tabaarakallah. Baga wal argattanii, baga wal geettanii. Wanni filatamu kanuma rabbiin amma ilmoollee isiniif haa kennu hawwiin keenya yeroo dheeraa kamuma namni namaan gammanne hin jiru jechuudha. Yoo waan yoo taate malee baga wal geettanii baga wal argattanii amma rabbiin ilmallee isinii haa kennu. Ilma haafizul quraaniin ilma doktorota ilma boru isin bira taree addunyaa tana bulchuu rabbiin isinirra haa baasu. Rabbiin jaalala keessan akkuma duraan jaalatan sanitti cimsee hanga arri wajjin filattanii wajjin jiraattan addunyaa tanarra hanga isa dhuma wajjin jiraattan rabbi isinii haa taasisu. Rabbiin eenyumaanuu nama wal jaalatu haadha manaatiif abbaa manaa gargar hin baasini. Rabbi ilmallee isinii haa kennu jaalala jidduu keessan jirutti ilmallee rabbi isinii dabale jaalalli keessan daran ka duraanii caala itti fufaa jechuudha. Rabbi akkas isinii haa taasisu isiniin jedha. Gammachuu keessan nullee gammannee jirra. Baga gammaddanii baga wal geettanii waliin horaa bulaa isiniin jenna. Amma sargillee ni godhattanii inshaallah gammachuu keessan isa dabalataa haa ta'u. Baga wal geettanii baga wal argattanii rabbi yaada muraata hajaa keessan isiniif haa guutu, hajaa keessan walitti isinii haa qabu, hajaa keessan isa dhokkotaa isa mul'ataa rabbi walitti isinii haa qabu, yaada muraada keessan isinii haa guutu. Namni isinii gammadu du'aa'ii isinii godhuudha. Rabbi hamtuu isinirra haa qabu. Namni isiniin gammanne kamuu hin jiru jechuudha. Naafif kadiiri rabbi hajaa muraada keessan isinii haa guutu. Rabbi jaalatee san jaalala zalaaqiyaa ta'e isa dhumaa rabbi isiniif haa godhu. Rabbi waliin isin haa bulchuu baga wal geettanii. Wallaahi asliin doktor asliin haa galatoomu. Inni akka nama guddaa akka jaarsa guddaati jechuudha. Araara gaafa keessanii asiin dura walitti isinii fixe rabbi gaditti kunillee sababa doktor aslii ta'e jechuudha. Kan nama laaffisu rabbii ilmi namaa immoo sababaadha jechuudha. Akkuma sanoonni hundumaa sababaadha kan nama taasisu waa hunda rabbi jechuudha. Rabbi gadi isin haa dhaabu. Rabbiin nama kamuu ijaaree hin diigini. Rabbi isin ijaaree isin hin diigini. Ammaan booda jaalalti teessan ta ilmaa ta gammachuu ta jireenya haa taatu jechuudha. Ta gargar bahuutii miti rabbi fayyaallee siif haa kennu. Fayyaa duuba dhibeen hin jirre rabbi hunduma islaama kamiif haa taasisu. Jaarsa jaartii wal jaalatan kamiif rabbi haajaa muraada isaanii walitti haa guutuuf jechuudha. Jaarsa jaartii wal jaalatan rabbiin addaan hin baasini jechuudha. Akkasii ka waliin jaalanne immoo ka wal jibbu immoo laayivii gubbarratti akka isaanii kana waliin hin taphatu jechuudha. Namni takka gargar bahee gargar nu fagaata jechuudha. Namni wal jaalatu immoo gargar bahullee walirraa fagaatu jechuudha. Waluma dhiyaata. Hamtu walitti yaadu gaarii ma waliif yaada akkasi.
akkasii wallaahi baay'ee nu gammachiistanii waaw maashaallah tabaarakallah baay'ee namatti tola. Wal argachuun keessan tokko baay'ee tokko nama gammachiisa, hedduu nama gammachiisa. Baga gammaddan gammachuun keessan gammachuu kenna. Rabbiin amma ilma isinirraa baasee gammachuu jidduu keessanitti duraa gammachuu qabdanii ammallee gammachuu san caaluu rabbi isiniif haa dabalu. Baga gammaddanii naafiif Kadiiriin gammachuun keessan ammallee ol haa ta'u, jaalalli keessan ammallee ol haa ta'u, rabbi darajaa keessan ol haa fuudhu. Rabbi waliin isin haa bulchu, umurii dheerinaa waa hundaanuu waan isin hajamtan waan isin yaaddan karoora keessan hundaanuu rabbiin isiniin hangafee osoo wal jaalatu gargar baay'illee kan namni gargar baasellee rabbi walitti isin haa deebisu. Rabbiin nama jidduu keessan deemu rabbi isinirraa haa qabu. Hundaafuu rabbiin addumatti riskii haa banuuf jechuudha. Nama diiganiif hin jiraatanii nama diiganiif nama isa wajjin gammachuu namni jiraatu hin jiru jechuudha. Nama jechuun kan nama ijaaree jechuudha. Kan walii araarsee ka addaan fagaate immoo walii dhiyeessee jechuudha. Akkuma san Dr. Aslii rabbi irraa haa jaalatu. Rabbi jiruu isaa jiruu mi'ooftu jiruu gammachuu rabbi haa taasisu. Akkuma naafiif Kadiirii walitti araarsee walitti deebisee kanaatti maashaallah nama baay'ee araarsee Dr. Asliin rabbiin akkanumatti nama waan gaarii dalaguu rabbi isa haa taasisu. Fakkeenya irraa fudhadhaa jechuun namoonni hundi nama wallolee tokko gargar facaasuuf laayoo irra ta'anii suuraa isaa faffacaasuuf irraa dubbachuu osoo hin taane nama san walitti araarsuu yoo danda'ame walitti araarsuu malee laayoo irra ta'aniitiin ajandaa isaa torbaan guutuu 15 guutuu irraa haasa'uun bu'aa takka illee hin qabu taaftee gargar fageessuu taasisa. Mistira namaa kan jiruuf kan jirrellee guuranii guyyaa hunda irraa haasa'u osoo hin taane adaba itti godhanii namuma balleesse sanuu balleessan kee kana jedhanii itti muranii hundaayyuu badii isaa ka balleesse itti muranii ati kana balleessite kana sirreeffadhu atis kana balleessite kana sirreeffadhu wanni akkana sirrii miti jedhanii walitti fixanii haadhaaf abbaa manaa walii araarsanii biraa galanii jechuudha. Rabbillee ka jaalatu akkasii namni Kadiirii yaadullee akkasuma jechuudha. Akka kiyyatti akkasii rabbiin waliin isin haa bulchuu. Isin hangafee warroota gargar baay'illee rabbi walitti haa deebisu. Akkuma keessan kana jaalala akka keessanii kan namni wal jaalate waliin jiraate yoo wal dhabeen ilma namaa kamirrattuu ni argama jechuudha. Namni wal dhabullee homa jiru araaramullee homa jiru garuu yoo itti walitti deebi'an hamtuu jidduu keessanii rabbi qabee waliin nama jiraatu isin haa taasisu isiniin jedha. Naafi Kadiir baga gammaddanii gammachuun keessan itti haa fufu nullee gammannee jira. Mee amma takka sargii godhaa jechuudha. Sargii keessan gammachuu ammallee gammachuu ka duraa caalaa ammallee gammachuu haa ta'u godhullee baatan rakkoo hin qabu. Bakka amma eega hangana walirraa turtanii dhuftan sargillee godhadhaa suni mirga keessanii gammachuumaa fi akkasii rabbiin sargiin dirqamallee miti. Rabbiin khairii haa godhu yoo danda'ame godhuudha yookaan immoo dhiisuudha. Dadhabamee osoo hin taane jaalalli keessan ka walitti isin deebisee sargii caalaa jechuudha. Akkasii rabbi waliin isin haa bulchu rabbi hamtuu isinirra haa qabu. Zalaaqiyaa waliin isin haa tursiisu isiniin jedha. Naafi intee Kadiir baga gammaddanii Kadiirillee baga gammaddee baga haati manaa naafi teettiin rabbi walitti deebisee atillee obsitee isii eeguun isilleen obsitee isii eeguun waggaa lama geettan na fakkaateen waggaa lama illee ta'uu baattan waggaa lama jala kalooftanii jechuudha. Gargar baatanii baga rabbii walii isin deebisee baga gammaddanii rabbi ammaan booda addaan isin hin baasini. Rabbi jaalalate san gammachuu zalaaqiyaa haa taasisu. Akkanatti wal jaalatanii yoo gargar baanillee waliif obsanii waliif eeguun isilleen kan heerumin atis ka deemtee fuudhin osoo nama jarjaraati qaata deemte biraa fuudhee isilleen osoo nama jarjartuu taate qaata deemte biraa heerumte jechuudha. Namni waliif obsanii wal eeggatuun bareeduma gargar baa'uunillee homa jiru wal loluunillee homa jiru wal obsuun immoo waan guddaa caala jechuudha. Jaarsa ofii jechuun kama ganama wal argansanii jechuudha. Rabbi walii galtee jaalala walii isinii haa kennu. Horroololillee rabbi haa laaffisuu. Gajallatillee rabbi haa qajeelchu. Rabbi walii galtee nama kamiifuu haa kennu.
jaalalli keessan salaaqiyaa akka itti fufee haa ta'u jaalala akkanaaf kadiirii kana kayoo gargar baanillee waliif obsanii walitti deebi'an kana rabbi isinii haa taasisu hunduma keessanuu. Egaa hordoftoota kiyya gammachuu kadiiriif naafi akkuma an gammade isinillee gammaddan jedhee yaada. Du'aayii godhaa fi ammallee rabbi waliin haa tursiisu umurii dheerina rabbiin ammaachi gargar hin baasini. Gammachuu isaanii gammachuu salaaqiyaa haa taasisu isinuu hunduma keessanuu gargar baatan abbaa manaatiin kan namni gargar isin hin baafne. Ofii olii galuu dadhabdanii rabbi isaallee haa qajeelchuu. Ka shamarrallee ta'e ka dhiirallee ta'e warra jallate rabbi haa qajeelchuu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Baay'ee nagayaan naaf tura. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan.